المنسق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال أن معركة طوفان الأقصى التي بدأت من قطاع غزة قد غيرت معاني. إن معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة، لكنها غيرت وجه المنطقة بل أبعد من ذلك، وأدخلت pain, destruction, loss of life. Today, the guns in Gaza have gone silent. The hostage release comes as both sides begin the slow process of more prisoner exchanges over the... Ancala gabrummaa irree rabbii keenyaatiif dhiiga ilmaan isaaniitiif deeggarsa akkasumas jaalala uummata islaamaa idil addunyaa Filisxeemotaa qabaniif hidhannoo mujaahidoota keenyaatiin ciccirree darbuuf jirra. Inshaallah bilisummaan meeshaa taphatti ta'anii argatanii miti. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammad irraa kaasee ambiyootaaf sahaabonni isaanii Islaamummaas ta'e diin kana akka salphaatti akka gadi hin dhaabne beekuudhaan qabdam jechuun Abu Ubaydaan walakkeessa Gaazaati. Sagalee isaan afaan seerlugaa keessattuu sadarkaa ittiin idil addunyaatti skill conversation arabaatiin beekamaniif jechoota dhandhama sirgiga sookoo fi ciigoo dubbiitiin har'a walakkeessa Gaazaati damboobsuu isaanii miidiyaaleen idil addunyaa akkasumas Al-Arabiyaa Aljaziiraan gabaasan. Allahu Akbar baga gammaddan baga boqonnaa kanas waliin agarreen waxabajjii 19 dilbata galgala odeeffannoowwan maddeen balballoomii hinjifannoo mujaahidoota imimmaan qorree Filisxeemonni waan biyyeer gufatanii dachii Gaazaa jalaa ka'an fakkaatan bakki dhaabatan hin jirreef addunyaan maal jetti diigamuu kaabinee ministirootaaf aangoo gadi dhiisuu Itamir Ben-Jagiri fi akkasumas Bezalil Smotrichin wal qabsiise Netanyaahuun filannoo dhufuu 50 tokko irratti mallattoo gaaffii jala galeetti jira. Ansaaronni Yamanii akeekkachiisa cimaa Benjamin Netanyahuuf Ameerikaatti kennuun dhagahame. Akkasumas Haji Hassan Nasrallah Jeesikan jedhamu hoogganaan Birgeedii Quddus IRGC Iraan Revolutionary Guard Ismail Kahanii tsiyoononni hinjifatamaniiti injifatamuu isaanii amanuu qabu. Kun injifannoo uummata Islaamaa Gaazaati. Hamas olaantummaan keessan ammas itti fufuu qaba jedhanii sagalee jalqabaatiin erga shakkii jalaa bahanii qulqulluu ta'uu isaanii himatamanii booda afdubbii miidiyaalee ta'eeti jira. Israa'eloonni uggurtoota sadii argatanii jiran gama biraatiin Filisxeemonni 90 gadi dhiifamuu fi waraanni burqaa galaanaa fakkaatu Hamaasii miti mamiidhamoo dhugaadhamoo kan jedhus Benjamin Netanyahu mataa isaa ajaa'iba jedha Associated Press. Allahu Akbar Allahu Akbar. Subscribe gochuun haroo yoo taatan nu dabalama, like gochuun habbugduu qubaa sana tuquun sagalee mujaahidoota antummaa dadhabbii keessan yoomal qiyaama sitti argattan jireenya irrattis itti milkooftan ammas dachaa isinaa milkeessuuti. CTN subscribe godha. Alada alhamdulillah jechuun dagatina isiniin jechuu barbaannati. Marre madhee balballoomii dhimbibbaa فيديو kanaan di mujaahidoota hin ummata Gaazaa keessa deemaniin eegallaatti dhiyaadha. هؤلاء المتظاهرون والمتظاهرات إلى تقديم كل أشكال الدعم إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. نقبل الخروج عن القواعد كما أوضحنا صباح اليوم. طريقه لاستلام الأسيرات الإسرائيليات من قطاع غزة. إذن فعليا وكالة رويترز للأنباء تتحدث عن بدء عمل. هذه الصور تأتينا من سجن عوفر، وهذا التجمع إذن للترتيبات لشعابها وأهل غزة أدرى بشعب ذلك. أرجو منك أنك أنت من تتابع مع شبكة مراسلي الجزيرة من غزة وأنت هناك ربما حتى مماطلة من الجانب الإسرائيلي. هل من معلومات إضافية تذكر هناك في الجانب؟ حماس إن المقاومة أرغمت الاحتلال على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني. طريق وسيد
قال زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي إن عمليات الجماعة العسكرية ستستمر إسنادا. نحن سنبقى في مواكبة ورصد لمجريات الوضع في bilisummaa cicciinyummaatti kadaangaa birmadummaaf walabummaa amantii islaamaa bu'uura seenaa dhugaa waggoottan dhibboota 90 caalan roorroo cimtuu keessaa diiggaaf balleessii filisxeemotaa irratti kan hundaan warri lixaa kiyyoo 1948 shira UK yookiin Britain Ingiliiz damboobsiteen darbiin dhugaa baqattoota jiishotaa qe'ee isaanii irratti dhidhimsuudhaan dhiibeetiin hanga handhuuratti kan deebise Gaazaa dachiin filisxeemotaa bara 2023 onkololeessa 3 haleellaa Hamaas Tel Aviiviif magaalota ishii irratti fudhateen Israa'eelonni 2000 erga du'anii kanneen hedduun madaanii 256 guree fudhatee walakkeessa Gaazaatti qarqabee itti galle hanga guyyoota 470 kaleessatti washab lahab harkaataatiin tankiin baankiin xiyyaaronni jettiin wanti misaa'ila jedhame hundi nafin keemikaalonni nyaata agabsuun dheebuun dararuun gidiraan halkanii fi guyyoota kana hunda filisxeemota hin jimbiilfachiifne dhugaan dandeettii rabbiif aangoo rabbii waan taateef dhugaa awwaaluuf dhugaa cancaluun akkan danda'amne ifatti guyyaan mul'ate kan jalqaba dhaloota keenya keessatti agarree har'a Allahu akbar lakal hamdu lakal shukru shira Ingiliiz Ameerikaa akkasumas Hangaarii Xaaliyaan Jarman Firaansiif kanneen kana fakkaatan Israa'el damboobsuudhaan filisxeemota irratti duuchaa duguuggaa 46,915 111,525 fi kanneen 14,780 dararaa toorcharii hadhaa gurguddaaf gocha qaanessaa dubartoota isaan irratti raawwatan dhaabbanni mirga namooma idil addunyaa baaseetti turan. Birgeediin mujaahidoota loltoota 80 harkaa qabatus kanneen keessaa immoo guramtoota 3 loltoonni 6 harka Israa'elii gahuudha Tel Aviv beeksifteeti jirti. Tel Aviv irra caalatti sobaaf kijiba afaan faajjii miidiyaa kan fayyadamtu yoo ta'eyyuu yoo dhiqqaate galaalchitoonni filisxeemota yookiin gaazixeessitoonni 160 Al-Arabiyaa fi Aljaziiraa dabalatee dirree Gaazaa keessatti lafeen isaanii kan awwaalamte hinjifannoon mujaahidoota har'as shabaaba amma mooraa harawa keessaa bahe fakkaata. Dhaabbanni fannoo diimaa idil addunyaa hidhamtoota wal jijjiiru mataan isaa taajjabbii gurguddaa fuula isaa irratti barreesse. Akkaataan ofitti amanamummaan isaan qabanii fakkaatan ugguramtoota isaan itti kunuunsan siyaasaaf boortaadhaan dhuman haa jedhatan malee hedduun ugguramtoota 101 jiraachuun isaas har'a mirkanaa'e. Akkuma fiilmii tiraajidiitti Hamaas warra fannoo diimaatti ugguramtoota kennee aantummaa mirkaneesse. Jimaata dheengadda galgala gama waliigaltee kaabineewwan jiraniin kan walii galanii fi akkasumas humni guddaan paartii Otsmaa Yihudii kan Itamir Ben-Gviriin hoogganamu abadan waliigaltee dhukaasa Gaazaa hin dhaabnu Gaazaa dhuunfanneet bulchiinsa waraana keenyaatiin bulchuu qabnaadha. Akkasumas Religious Zionist paartii jedhu ministeerri faayinaansii Israa'eelota Bezaa'il Simootirichoo Benyamin Netanyahuun fonqolchine garagalchineetiif filannoon ala isa goona 50 ida'u tokko guutumaan guututti keessaa yoo baane wanta kan qaban jechuun teessoo 14 kan qabu ministeerri faayinaansii kun akkasumas Itamir Ben-Gvir ministeera kolaatika biyyoolessaa kan Israa'elitti aanuuf akka jiruuf xalayaa galfachuu akka jiru dhagahame. Gama tokkoon Israa'el dhukaasa dhaabde gama kaaniin diigamuu itti fufte. Galtee dhukaasa dhaabuu kana raawwatamuuf sa'aatiin 3 harkifachuun wal qabsiisee haleellaa Israa'el iddoowwan lamatti taasifteen filisxeemonni 19 ajjeefaman. Xiiqii kanaan kan ka'e Hamaasis loltoota 6 galaafatudha Al-Arabiyaan gabaasee jira. Haa ta'uutii koreen kun daangaa Filiidelfiyaa irratti dhimmoota gurguddaa raawwachaa turuun dhagahame. Gama biraatiin mootummaan Israa'el dhiifama akka gaafatu Sheek Muhammad Abdurrahmaan Ataaniidha gaafatanii jiran. Waliigalteen kaleessa hojiirra oola jedhame dubatti harkifachuun har'a sa'a 12 irraa kan eegalu kanaan kan ka'e haleellaa isaan raawwataniin Benyamin Netanyahuutti hanga Tiraampiin bahutti dheekkamuun dhagahame. Hamaas aantummaa isaan garsiisuu bira darbe Hamaas balleessine guutumaan guututti kan jedhu Benyamin Netanyahuun dugda qabatan
dugda qabachuu qofaa miti raajii itti ta'in Filisxeemotaa fi humni waraana Hamaas akkuma fooddarratti agartan eessaa burqe isin jechisiisa. Mujaahidoonni haqaa irree rabbii isaaniitiin jaalala ummata isaaniitiif qaban kaayyoo ummataatiif dhaabbachuun ummata fi harkatti qabachuun hangam takka fakkii akka nama ta'u addunyaa guututti agarsiise. في غزة درة تاج الأحرار يا أهلنا في القدس المباركة وفي الضفة المحتلة الباسلة يا أسرانا في سجون الاحتلال. افرح مع الناس شرف فرحتهم انهم 470 يوم نستنى هذا اليوم 400 شو هذا يوم نسجل في end of the war in Gaza. The 15-month conflict has been a tortuous time of uncertainty for the hostage families, but 3 families can now breathe a Red Cross convoy on its way to pick up the first 3 Israeli hostages in Gaza. And عوفر وهذا التجمع إذن للترتيبات التي تسبق عملية يلا أوضو بعزرة الشم. جرى القول بأن أهل مكة أدرى بشعابها وأهل غزة. آية قرآن بني إسرائيل رتي بوتف شراف دررا إسانيا كسمس سينا إسانيتين إيغالودان قرمات غرغدا فلسطيمون بوابهي كيسبهان أرأس ورف براد أبان كنينك محمد دايف يحيى سنوار إسماعيل هنيتي في مليونتا فلسطيموتا سينا كيستي غازا هندسان إبدتشي فلسطين هندسان ورا فلسطين تيامو ورا إيها وجين شرد لغوفيسي جزا ربها ديبو جتشم بركوتان أنصاروتا يمنين لبنان سوريا إيراني في كنين ككنا فكاتان كواتر دبلتي غلطين فتن تركيس دچا غلطين فتن أبو أبيدان حدار دان تمتني في دوغان حرك ربيتي موتمان نما كنن جرون دوغا كيسانمو لبوتين نقالي دبرسيني يا سنوار فاتيانيتين هنگت مرت غلمان غوف قبيدام حداس دان تمتن دوتي سابقادا نما سببا جچون أبو أبيدان بيساني حملة جبدو فلسطيموتاف دردرة dargaggoota Filisxeemotaa daran hidhachiisu dhageessisan waliigalteen kun marsaa sadiin kan raawwatamu ta'us koreen teeknikaa yoo dubbatan addunyaa guutuurra Israa'el guutummaatti waraana akka dhaabdus akeekkachiisan haa ta'uuti Doonaald Tiraamp waadaa naagalee kan jedhu Beenaamin Netanyahuun Hamaas gama siyaasaatiin alatti hidhannoon gonkumaa Gaazaa keessatti Gaazaa hogganu akka hin dandeenye fi yoo Hamaas Gaazaa kan hogganu taate haleellaan akka hin dhaabanneef naannichatti nageenyi akka hin buune jala mureetti ibsa kenne Beenaamin Netanyahuun haa ta'u dubbiimaan qondaala waraana IDF Daani'eel Hagariidha waliigalteen kun gama keenyaanis hojiitti kamee jira poolisoonni Gaazaa qofti sochiiwwan waraana Israa'el irraa fagaataniitiin nagaa uummata akka kabachiisanii fi jiraattota manatti deebi'aniif bishaan tajaajila adda addaa akka kennan jechuun hayyama bal'aa Israa'el kennuun ammoo ni ajaa'ibse mataa ishiitii hedduu rifachuudhaa fi nawwisii kan agarsiisu ta'uudha xiinxaltoonni akka Kariim Al-Falaahi Al-Jaziiratti himaniitii jiru kana qofa osoo hin ta'in rakkoowwan gurguddoon keessoo Israa'el diigama kaabineetiin wal qabsiise kun Ameerikaas yaachisuu isaa Associated Press gabaaseeti jira gama biraatiin tarkaanfiiwwan humna waraanaa yeroo ammaatti gahaa kan hin qabneef Israa'el xiinsammuudhaan loltoonni isaanii loluu dadhabuu irraa kan ka'e eessaanuu duraanuu kan jedhuu fi ajajaaf ifittummaa Netanyaahuu qofaan loltoonni Gaazaa keessatti dhumaa turuus Associated Press gabaaseeti jira. في إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في الأثناء أكد المتحدث باسم كتائب in this first phase. By the 16th day of the deal, talks will begin. من معتقدم که خلاصه در این زمینه جبهه مقاومت قوی في غزة درة تاج الأحرار يا أهلنا في القدس aliiwwan keenya ummata Gaazaa dhiphoo har'a walabummaa ijaan arguudhaaf carroomte akkasumas kanneen Quds yookiin Yerusaalemitti argaman kan West Bank keessatti miidhaman kanneen mana hidhaa keessatti darmanii fi ummata idilaa addunyaa kanneen biyyoota Arabaaf Islaama addunyaa hundumaaniyyuu guyyaa kana salphatti akkasin gahin nagaa rabbiidha erga gaafatanii booda seenaa bu'aa bahii mujaahidootaa fi
egeree isaanii irratti callisuu akka hin qabnee fi warroota cinaa dhaabbataa turanis kan dubbatan. Kana malees adeemsa kanaan haala kanaan injifannoon mujaahidoota cimee akka itti fufus dubbatan. Gama biraatiin abbaan aangoo olaanaa Riippaabilika Shi'aa Musliimoota Iraanii Ayatullah Sa'iid Kaaminiidha. Ziyoononni injifatamanii mo'amanii harka kennataniiti jiru jechuun dubbatan. يعطي المبرر للإسرائيليين تاريخيا يعني كل اتفاقيات الهدنة التي حدثت مع الاحتلال. A sign of cheer and relief on the streets of Israel as a الإسرائيلية أو أنه سيحدث خلال الفترة المقبلة. الأسماء المنشورة هي 95. نشرت وكالة Associated Press صور أقمار اصطناعية حديثة. Garsa waraanni Libaanos kan Hizbollaadhaan Filistiimin cinaa dhaabbataa ture keessattiif qondaala Hizbollaa waliigala umrii dheeraa Libaanos keessatti qooda guddaa qabanaa Jeesan Nasrallaa ajjeesuun wal qabsiise odeeffannoo Muusaadiif dalagaatii ture. Iddoo niikleeris ta'ee akkasumas Jeneraal Qaasim Suleemanii ajjeesisuu keessatti qondaalli Birgeediyaal Quddus IRGC Ismaa'il Kaanii harka qaba jechuun tibba darbe hojiirraa ugguranii ji'ootaaf eegga ugguramee qulqulleessaaf odeessi gurguddaan qorannoo irratti taasifame Iraan bilisa jettee guyyaa dheengaddaati kan isiin akka hoggana Birgeedii Quddusitti deebisiftu taasifte jedha. Tasliim wabeeffachuun miidiyaaleen akka gabaasanitti tsiyoononni injifatamaniiti kan dhukaasa dhaabuu filatan. Kun injifannoo Filisxeemotaati. Dararaaf gidiraa meeqa uummanni Gaazaa argee addunyaan warra lixaa itti dhiisanii harki isaanii deeggarsaan irraa yaa'ee jennaan ofii isaaniitii dhaaban. Filisxeemotaaf kun injifannoo guddaa fuula duraafis Filisxeemonni ammas tokkummaa isaanii cimsaniitiin waan godhan kamiifiyyuu namni isaanitti himuun barbaachisu jechuun Ismaa'il Kaanii kun dubbachuun Israa'el dheekkamsiise jedha. Aljaziiraan kabajamtoota hordoftoota keenya walakkeessa Gaazaa kutaa Kaanenuusittis ganama dhukaasni turuu Aljaziiraan gabaasee jira. Gaazexeessaan Aljaziiraa kallattiin tamsaasa addaan kute dhukaasni gurguddaan Hamaasiif akkasumas Israa'eloota gidduutti banamee saniin booda dameen qaxxaamura diimaa gidduu dhaabatee addaan fageessuu isaas maddeen galaalchaniitii jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp doolaara miiliyoona 200 aruusa kiyyaaf naa qopheessaa jechuun mana marii paarlaamaa Ameerikaa gaafachuun ijoo miidiyaa ta'ee jira. Ciini aruusa boru aruusa misirroo fakkaatanii gara White Houseitti dhufuu kadeeman Doonaald Tiraamp haasawaa dheekkamsaaf arrabsoof dhaadannoo hedduu irraa addunyaan akka eegaa jirtu gaazexeessitoonni akkasumas tajaajiltoonni eejensii miidiyaalee idila addunyaa maayikii isaanii kukurfeeffatan fakkaata. Imala daawwannaa adda addaaf akkasumas shaayiif buna tajaajila adda addaa gochuun haasawaa isaanii fedhan arrabsoo fedha waan barbaadan jedhan baalli ergaa John Biden harkaa fudhataniiti addunyaan maal nuun jedha gurra qisteeti eedin. Ibiddi guddaan Kaalifoorniyaatti ka'e allaattiiwwan adda addaatiin akkasumas tarii ammoo warra fiilmii keessaa yakka gurguddaan mana murtii idila addunyaaf Ameerikaatti himatan yakkaaf sanadii galmee balleessuuf. Kana malees mootummaan Ameerikaa deebiseetiin Kaalifoorniyaa ijaaruuf Los Angeles diigee kan jedhan xiinxaltoonni hedduun shakkii adda addaa Ameerikaadha kan shororkeesse ta'uun himamus yaadrimeen bu'uura ibidda kanaa garuu dubbiin takka Gaazaa ta'uudha Ameerikaatti jala muraniit himan. Paakistaan Islaam abadirraa oduun dhageemte Ameerikaan yoo waraana Gaazaa dhaabde guutumaan guututti haara galfii argatti saniin alatti immoo wanti isiin hawaa korte dachii seente bahaara jala balaa Kaalifoorniyaa barbaaddu takkan jirtu bulchiinsi amma aangoo qabate Doonaald Tiraamp dhimma Gaazaatti of eeggannaa gochuu qaba jechuun dhagame. Islaamabaditti ministeera kaadhimamaa kan tahe Kariim Kaan hatattamaan akka hiikamu jechuun dhagame. Kariim walii qabsiisee filannoo Shaabaas Shariif muummee ministeera biyyattii irratti fincila jechuun mana hidhaa murtii maletti argamuun hiriirri gurguddaan Paakistaan keessatti ammas marsaaf raffaaf qophaa'aa jiraachuun dhagame. Ji'oottan darban keessa sababa Kariim jecha
yoo xiqqaate Paakistaanonni hedduun isaanii lubbuu dhabuun dhagahameen Afgaanistaaniif Paakistaanis gara lolatti deemuuf jechuun dubbiin baha gidduu galeessaa qarqaba addaatiin gadi bahaa jiraachuun hawtiin Yamanootaa tarkaanfiin si'achammoo Filisxeemota irratti fudhatamu dhabama isin taasisan nutis kanaan booda galoo galaanaa irratti doonii kamillee hin tuqnu yoo nagaya Gaazaa buustan kaayyoon keenya isin haleelaa turres kana ammoo Israa'elis ta'ee madheewwan Israa'el deebiteetiin Sana'aa haleelti taanan Israa'eliin dhukkee irraa kaafna jechuun Muhammad Al-Buhaytii hawtiidha gabaasee jiran dubbiimaan waraanaaf qondaala Yaayaa Saariyaas akka jedhetti nuti kaayyoon keenya Filisxeemota boleewwan keenyaaf hanga lubbuutti kennuudhaaf kan qophoofne waan taateef Amerikaan yoo guutummaan guutuutti akkasumas Israa'el uummata Gaazaatiif walabummaa isaanii kan deebistee laattu taate akka barbaadanitti hojjechuun danda'an ammoo qaataan tokko yookiin haleellaan takka dachii Yaman irratti raawwatte taanaan abadan ibiddi keessan ibidda itti fufu jechuun dhagahame gama biraatiin haleellaa guddaadhaa fi kurfeeffatanii laf jaleedhaan kataa'aa jiran Israa'el Iraan haleeluuf dubbiin jettu kaleef dheengad qaqabbanoofte fakkaatti imalli jeettiiwwan gurguddoo baadhattoo jeettiif meeshaawwan waraanaa har'a taareen galee jedhus shororkaa guddoo peentaagonitti uume peentaagoon bor misirroo gurguddoo Tiraamp simatti Iraan ammoo xiyyaarota gurguddoo Mooskoo simatti. أربعمائة وواحد وسبعون يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى التاريخية التي أشعلت شرارة ميديالي ورلتا دبلتهم أمريكا في إسرائيلوني هدو غمدن تنطلان توكو ميديا فوكس جدامو رتي أكنا جدن رقما وري حماس جدامو دوچات كوان كنا همباليسيني في هندوغوغين بفشرور كيسا جدانين مدالو سونتاني egeree uummata Gaazaa beelaaf dheebuu isaan baasuun murteessaadha jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden konkolaataan guyyaatti deeggarsa namoomaa 100 ol akka seenusii fi gama biraatiin poolisootaa fi Israa'eloonni wal ta'uun deeggarsa namoomaa akka deeggaranis koreen teeknikaa akka hordofuuf poolisootaa fi Israa'eloonni yoo kan walitti bu'an taatemmoo Qaataarii fi Masir Ameerikaan jidduu akka jirtus himame kana booda rasaasni tokkos akka hin dhahamne abdii qabna jechuun jabeessuun dhagahame jira Hamaas gama isaatiin waadaa seenuun dhagahame loltoonni Hamaas garuu karraajii addunyaa guututti ta'e eessaa burqan uffanni isaanii guyyaa tokko waan daaraan tuqeen fakkaatu uffata qulqulluu akka waan warshaatii bahetti hundi isaanii yoo kana fakkaatan isin maal jettu yaada qabdan kennadhaa Birgeediin Mujaahidoota egeree Filisxeemotaa irratti eenyuyyuu akka duran dhaabbannes murtiif ejjennoo qabu Abu Ubeydaan ibsan Allahu Akbar waraana baha gidduu galeessaa kana keessatti hirmaannaa guddaa kan agarsiisan ansaaronni Yamaniitis galaanni diimaan si'achi yoo Filisxeemotaaf nageenyi mirkanaa'e banaa ta'a Yaman irratti Sana'aa irratti kutaa Yaman kamirrattuu balalliis ta'ee shimbirroon takka yoo cirracha darbatte garuu Teelaabiib boba'uu ishii itti fufti jechuudhaan dhaadachuu Al-Arabiyaan gabaasan. غزة